hinjiru. Mana yeroo boqottu yeroo hojii fixatte boqottu hin qabdu. Namoonni kun akka waldeessii koomandottis miciyyoo hordofee ifa nuu baasuudha qaba. Takkaa firija keessa gaarabni kuni nama du'e tokko gaa namni mana keessatti hin awwaalu. Eegaa jarri sun bitti sun biyya seera qabdu. Mana keessatti gaa miciyyoo hojjeessanii maal godhan? Kanaan nan dhibaaban. Bitti sun seera qabdu. Tarii mobaayila uummanni sun harkaa fuudhuudha mala. Obboleeyyan kiyyaan haasa'u nama galchuu miti. Anaasa'u ni nanaasa'u. Amma keenya anaasa'u warra akkasiisanii miti. Haasa'u keenya namni haasa'u hin beeku. Namni nama hojii haasa'u hin beeku. Nama hojii haasa'u hin beeku. Namoonni akkasii ni jiran naasa'u nama hojii. Dhaggeeffachuu qofa. Nagalchii maal as gubbaa nama waan akkasiisan dalagu. Dhaggeeffadhu. Gara ejensii si ergee san gaafachuudha malee reefki namaa tokko gaa takkaa firija ta'a. Akkanumatti duute jennee maatii isiittis baareessuu adiifnu ragaa amansiisaan malee ragaa suuraa nama biraa akka du'e ragaa isii bira keenya haasa'u maali? Eenyu? Suuraa nama biraa gaa bira keessee nama isiin taane ka du'e moo kalee keessaa fudhachuu barbaadan moo kafiila isii geesse santu kalee wajjin keessaa fudhachuu barbaade mitiyyoo. Waa hedduu keessan jira. Kalee isii gurgurataniiti soba biraatti fidammoo. Ijoollee hedduu akkas godhan. Akka malee teekeer. Ijoolleen taariiba deemtan faa akka malee teekeer. Taariiba keessatti nu waraaneen injiin taariiban deemin staap dhaabbadhu. Saaru kan lafaa si fuudha dhaabbadhu eegasiin booda miidiyaa irratti if maxxansuu dhiisi. Abbaa ifajjeessuun haraami kalaas dubbii gabaabaadhaan deemin. Iddoo ta'e qotadhu iddoo abbaa keetii qotadhu. Biyya biraa deemi biyya sin ajjeefne. Hammaatee jira karaan sun. Karaan sun hammaatee jira. Tachi keessa jirtu rabbi naaf haa baasu. Kachi keessa immoo nagaan jiru rabbi haa qobsiisu. If eeggadhaa isin. Qubsuma gaarii rabbi isin haa qobsiisu. Biiznillaahi ta'ala. Tun takadhaa rabbiitiin raawwatamtu kadhaa rabbii kadhadhaa. Dubbiin gartee ta namni raawwatuu fi takadhaa rabbiitii jira. Uummanni kiyya suudii keessanaa jirtan kabajamoon rabbi kadhadhaa. Rabbi haa kadhannu. Bakka iyyoo ka jirtu rabbi kadhadhu. Lakki arabni gawwaadhaa miti anatu gawwaadha. Dhiisa. Arabni gawwaadhaa miti. Anaatitu gawwaadha. Gawwaan namaan jiru. Nama sarrabsu dhiisi. Asawni kana naaf hin galwan. Protocol taha. Protocol gentle. Ummata barreeffama barreessuu danda'u barreeffama beekumsa qabu. Guyyoon inni isin dhaamu kashanyiitii jetti yan. Information qabu. My friends, bayi gana yalama. Blog if jala godega. Maliyanati. Festalam. Malikun. Malla hojii godhas gubbata'e sadarkaa kamtu isa fayyama. Anta haaraa bare. Uduu qabaa. Uduu qabdaa. Kun maqaan rasuulii bare. Daddacha odaa bultumii bare kun. Kun daddacha dabbala mootii gaaraatii bare. Daddacha gubbaa kamitti fidessi kaaya. Maroo meeraawu.
Barcuma abbaan fedhee yaabbatu si fakkaate kun barcuma dhiigaa yaabbanne dhuftee ati kanumatti fincaan keetiin dhuftee yaabbata. Maal haasawaa kun? Likiskisii miidiyaa irraa hojii hojjetee si fakkaateen. Shii turmaa'us. Bada'u. Marumee raa'u. Maal haasawaa kun? Hai. Tafkii. Hai. Kun daddachaa bar. Daddacha jaarraa abbaa gadaatii bar kun. Kan waaqa gootuutii bar. Kan dhiigaan fidame malee kanuma abbaan fedhe dhufee uduu ammalee irra ba'uumi bar. Daddacha uummata Oromoo kabajamaa bar kun. Malaasaa. Namuma kanumatti miidiyaa gubbatti nama baafatee taa'utti fakkaateen. Uduu qabaa kun maqaan rasuulii bar. Malaasaa. Hai. Anuma hin beeku saboo namni. Dura na barii. Hai. Akkam jaa. Jaartiin xiyyaa namatti hin teessu. Maal jaa. Hai. Akkam jaa. Kanaaf miciyyoon ejensiisii ergesan agalchu miciyoo teenya nu waa baasu tanaaf du'e jee murteessu dhugaan jiru isa kana kanuma kanuma isa kana miciyoo tana akkanumatti duute jaaniituma murteessuun akkanumatti akkuma feestaalatti darbu jechuudha. Sanyii teenya akka feestaalatti kamitti darbinaa lamu. Intala san fakkaattu. Yoo duute ni sabbarra shahidiidha. Silaagaa sanyiin teenya tuni shirkii tanarraa agartee hin deebitu beektaa. Shirkii tana agartee numa duuti malee hin fudhattu. Duraan rabbiin gaa onnee gartee nu oowwise diin kanaani bofa san gartee ni gabbartan jettee ni duuti. Sanyii gartee shirkii tana gartee dhugoomsu mannaa wareegama lubbuu kennu yoo duute shahidii rabbiiti. Intalti teenya sun rakkoo miti du'a gammachuuti. Sanyiin teenya tuni tooyituma rabbii kanaaf duuti mirga Oromootillee tooyitaan falmattisi. Cubbuu sheexaanaatiin osoo hin taane ganuu hin beeytu mirga Oromoo kanallee tooyitumaan falmattisi. Numa duuti. Numa dhumtisiin. Jaalaluma rabbii fixa sanyiitii. Kanaaf rabbiin akka isaa godhu ammallee ni barbaachifna malee ni duute jee murteessuudhaaf akkanumatti ni duute jeetuma dubbii cufuun torbaan tokkoo fi guyyaa lama lallabuun osoo reef kasiin arkin naaf hedduu ulfaataadha. Ija dhugaatiin namuufuu ni ulfaata. Suuraan sun isii miti ta duute san. Anuu ji'a tokko eegaan maxxanse miciyyoos gaara mul'atatti gaara mul'ataatti ta'amanitti duute ta'ee isii hojii ol qabsiisan. Bilis uummanni sun miciyyoon tun haadha abbaa qabdi haadha abbaan baareessinaa hanga arkinutti. Daldala yuutuubiin godhinaa. Isa akka kanaati. Kijiba dhiisaa. Kijibni isin hin furuu. Isin gabroomsaa furmaatuma sanuu isin duraa balleeysaa. Kijibni nu fura jettaniin kijibinaa. Haasidummaan nu milkeessi jettaniin naassodaminaa. Haasidummaan isin barbadeessitii. Namni jibba barachuu danda'e jaalalaas barachuu danda'uudha qaba.
namni haasidummaa barachuu danda'e gaarii yaadus barachuu danda'uudha qaba. Namni soba barachuu danda'e dhugaas dubbachuu barachuu danda'uudha qaba. Sinjaa psychology books. Ya Rabbi Razaki. Laal. Tanaaf Rabbi isinitti haa tolchu bakka jirtanitti. Biiznillaa isinitti tolchaa'us. Isinitti tolchaan isin jeema shanyiti. Tasuutii keessaa jirtu hunda keessatti tolchaaf shirti. Kaidaa jirtus ni galtaa wayi waa tadhiisi. Nu adabutti jiran. Nu galchuu jiranii qopho'isu jiranii kaleessa siimee jiran. Tanarraa kana feenyutti qilleensatti siima maal sii godhaa siima. Bakka furmaata sii qabutti siima malee. Wayi miidiyaa gubbarraa akkana ta'an ijoollee suutii sagalee taa'aaf maalittiin sagalee taa'aaf gaa. Anjoolleen taane deemeetiin bakka dhimma kee barbaachisu sanirraa sagalee sii ta'ee jira naa galchaa jeeni. Khalaas saniif xayyaarri sii qophaa'utti jira si galchan. Akkatti hin deebineef garuu nu adabaa jira. Walumaan nu adabaa jirra. Walumaan adabamaa jirra. Ati kayilaa jirus anka taa'ee sicha keessatti yaadus suma wajjinidhaa jira bara. Akka seera haasawa kiyyatti. Adda adda hin jirru kaa. Ati gadditee an akkamittiin gammada. Isa kamiin yaadda. Ati cinqamtee an akkamittiin gammada. Isin gadditanii an akkamittiin gammadeettee yaaddaati. Suma caalaa kamaraatu waana. Duba miidiyaa gubbarraa iyyaa maaliif hin oola? Eenyuttiin iyya hoo? Miidiyaan na furaa. Akkaanidhaan hin jirre kan bahin hin jiru gaa'e. Gara dhimmi barbaachisuttiin iyyee furmaata fidee dhufe. Kaleessa nu galchanii jechuudha. Shanyii xiyya kanatti isin yaa galtu malee wayi. Wanni hundi tartiiba qabdii miree. Tartiiba ittiin nama galchanii jiraa miree. Akkasitti isin galchan kaa. Eegaluuf deeman. Xayyaarri wal duraa duubaan gara baatii takkaa wal duraa duubaan deebi'a. Xayyaarri hedduutu qophaa'a. Isii tana amma akka kanaati. Jarri bar seeraan dalaga akka keenyaa kanaami bar seeraan dalaganii bar seera qabdii biiti takka. Bar seera kanaan siin jaa malee ani waan biraan jiru. Sila akka hiraar kanaatiin ta'e garaa kiyya keessattiin isin ganyaadhaa miti. Bar tabarumaan dhabe. Sila akka isin jaalachuutiin garaa kiyyattiin isin ganyaadhaa. Isin hunda keessa rakkoo tana hunda dura. Tartiibuma gaabiitti seera qabdi. Namni kun hundi seeraan deema mootummaan kun seera qaba. Seeraan isin galcha kaashanyiti. Hangasitti duuba sabbaroodha kaa. Jajjabaachuma kaa. Tana gubbaan mataa maaliif hin si oowwisa? Waan si qabbaneessuun dhufee sitti haasawa malee. Si oowwisuu barbaada namni. Hidhaanuu si oowwifte yoon gubbaan dhufee hiraar sitti odeesse daranaa mataan keessanarraa si maraata. Saayikolojiin akkasin ayyamu. Nama rakkate tokko ni sabbarsiiftamoo. Daranaati rakkoo isaa sanitti haasoita. Dooktarri mana hidhaa keessatti maali? Dooktarri mana hakimaa keessatti huccuu adii wanni uffatuuf bar. Huccuu gurraacha uffachuu ni danda'a miti. Maaliif huccuu adii akka uffatu hayyamamaaf? Akka namni hin cinqabneefi. Huccuu adiin mallattoo nagayaatii fi gammachuu namaa kenniti dhukkubsataa saniif. Dhukkubsataa san jechoota gaggaariidhaan sossobaa haasoysisa malee dhukkubsataa san ati hin fayyitu. Ati kana taate ni jaanii. Tanaafiin akkas isin hin jenne kanam akkas isin hin jiru hin jaalatinaa kaashanyiti akkan isin hin jiru laalaakaa. Isin ni aartanii miti yoggaanan akkas jiru. Isin inni natti aartanii miti laa an akkas isin hin jiru. Isin galchaniin isin hin jaa. Isin galchaa kun kanaan sin jaa malee hiraar kan akkana taate ati kana taata akkana fixanii maal jaanii dhufee festaala gurraacha kaayyedhe lammada mataa keessin maraachuu lammada yoo sammuun keessi si bade ni masheenta dhiirtitti yoo masheente an beekumsa mucaa qabu barra obboleeyyan kiyyaan obboleessi keessa mucaa beekumsa qabu beekumsaan inni isin oofaa barra hangaan isin jaaladhu ni beeytanii miti yana mirga keessan kana lubbuun itti kennaa bara. Yoo waa'ee keessanitti jarjaree waan biraa dubbadhe. Dubbiitu bada. Maqaa keessaniinis waa balleessuun fedhu. Tanumaafiin garaa kiyya hidhadheetuma deema. Akkanarraa biyya san isin geesses numaan beeka.
تنمو ربي كي ينكرد أكبك وان بربادة ديم تنكنا بكتي سنتي سنيف ناكنو وني ربي جلا كنا مرارا ميدي موف كانوما سادي دمي أفرو كنمت كميديا رانر كي تكون الله ونيم فارسو في سن ناباس هذا وعند خيسا إذا قفامي وعند إذا يدو تكجرا إزي كنادي إسين تنكون كابو أكنا تاني ما تين كيسا نسنجين كما نمرو كبسة توكو نمرو كنا كيسا جيرو توكو سبر سيسي أبسا كنيف جاء ملي إتلمد جنكي برات تياسو سيسي مرا تشنجو سن سموسي أجيسو دا جاما ديدي جلا إرتي ويفوريرا دبري ويفودوبرا هدام نيقلا نغل چوت جراني نوفس الرئيس تجراني هدام دونا غرا سنتين قد لا تأذن هداتنا مي غرا قبريتو غسين وفتينيا قبري سن ولي مرمني بيجن نتوفي فموتاتون سلبا داتنا سبري قبري دمو سنو غنا فتنان سنو نو أفتي تولي ورماني لاغي سجرتاني بانا شنيتي إسان كوني مو ربنا كردا سودي جراچون بيا أولي تجرتان إسيني تدقامون كابو بيا كتو بردو كيسي جرتان كجرتانيس قدان تمان إسيني تدقامون كابو هندي كيني ولو ما كت أجرا أنيس بيا نما تنجر إسنس بيا نما جرتان ولي قال لي حتو تجرا تنا كيسا ربي نسنو باسا ربنا ربا كيسا باسي نسني باسا ربي فرنجي كيسا باسي نسني باسا نتسني كدنا إيه نافقلا سبرو قمنا وچمان تنونو رابجي أجا قوتو چو تكان ريفو مني داك يرسي ميتنجرا سني ميتنجرا شنيتي واتك قدون دندينيو ميمال قونا والسبرسيسو أو سمسلا وانت براجراتيو توفتاني نسين سبرسيسا كونين تيسان قلبين تيسان نران داومني إسن نياتني مالي سنقونا قلبين تيسان يونا رايسن داومتي لما دنا من تاتني بيكي سايكولوجي داني سنتيكسان إسيواني سنين بيني تجرا تكيشو برم سروان دوبتين وان بسنيف يو كنما سموتي سنيف سنين قال لي مليوني الناس وكم بيجتو تقول كنت دافني قال في هاينسي اسمه كان سأبسودن تهودا كمنا جيرو الدنيا تتنا قبريس قالوفتينيا مني راس البادا قبري كيسا والباسون دندينيا كيس تسقالوفتينيا إيه هندا تجرا تمسا هندا تجرا واتك قدون دندينيو دبرا في دايما في سوا هندا فازاس نكننيف أنا نس نكننيف والرب نمودي أما مو نقول شو تجران إني ما تكلم ننجروكا إني تيمنا مال قدا كان ديفيس ستي على لغورا أولون كانت كونفورماتا تكون دندايو كانت عن ورسودي كانت عن جميديا راك لين ستي وايما أكسي الرجالتون جرودا أوبسازا أوبسيكونو مالي سمون كيس داو مونكابو يو سمون تيسن جراتي وهم تجرا إف جراتي ست أتشوما كيس بكا جرتو سان كيس إف جراتي ست دندو يالودا جدا نفشاف سوسن تالي هيدا سليس جمعت شو دافورته هنگچ كيس باتوت هنگچ كيس بانوت أوبسا وان سن دوغوم سودن دون رجرات هيدا من هندو غوم سنة شو دوكو بيبرا فتكا سودا لا يو دوغوم سنة كرو فايا هيدا من تجرا خلاص أبليسكي أنا كميتين قدرت دسيتا أورانا علم وراناتي وان دو إجان كنا هنجن تكتلكاو جلوون شمرن مليوني وانا مدت تاي أكنت رصاصة تفكنتي دوتوف أنا تدو أيتي مرجورو موتوف وان دوتوف أكسيت واني قدرت دف في سلنجي كسي واني كابوف هاتي تيا وانا جاتي رصاصة تفكنتي لالدي يكفر دانغلاسا أنا قدرت كيسة Ogguta kabobatti na kabatte lolteati ti yarkata konkilash kabatte obbalesa kiyya jalsal suma garsa iticha
Abbaan kiyya akkasi. Gurmurra na kaayatee lola abbaan kiyya. Hagagagagagagaga godha. Ana akkasitti waan hin guddaddeef. Ebaluutu du'e yoo naan jette naaf hin galu. Hangan takkan suuqannaa. Oromoo namni ijjeesse yoo naan jette hangaati maal gootu ajjeefteen maal si godhu si ijjeessin siin jaa. Kunaa saba keenya. Waan akkana natti naasayinana. Oromoo abalu ijjeesse naan maal osoo godhu ajjeessedha. Ati osoo maal gootu si ijjeessanii siin jaa. Inni dhugaa isa inni dhugaa isa kana. Malee nama du'aa fi tanatti nama dantaa qabu miti. Duutiin jirtitti waan hin amanuufi uumama kiyya gaa akka namaatii fi kaan hin beeku waan. Namni biraa booyuu danda'a. Ani garuu ifiifitti yaafis duudhaaf takka deebi'ee hin beeku. Du'a waan jaamuu kana waan quxuri jiruu tanatti irratti ulfaata malee duutiin natti ulfaatu. Walii galle anjaala malee wantaa miti. Ana afaan bineensaatiin beeka malee afaan namaa kana hin beeku. Amma dhiyeenya kana kan hin dhufe namatti makame. Akkuma namni na beekutti waan ilmoo waraanaati. Ilmoo bosona keessa guddate malee ilmoo akka namni beeku ati guddatte kana maatii keessatti ka guddateemi. Waan du'uu jaantanaa fi maal waan jaan kana maal osoo gootu maaliif takka du'uu takka ajjeefamutti amana mirga kiyya irratti. Ajjeefame Oromoo ajjeesanii maarriyyoon ajjeesanii jee waywaachuu kanatti namanu sittiin kofla buloo kenniif jalaasi godha. Waan feete fidi. Ni namanu haasa'u kanatti. Maaliif ajjeefamta? Oromoo maaltu gabroomsee baluu gabroomsetti si namanu. Antakkaa Oromoo komootii malee gabrummaan siif safu malee Oromoo gabroome jee sirbe hin beeku. Walaleessee hin beeku akka walaloo kiyyatti illee. Mirga kiyyaniin dubbadha eegaan rakkoo kiyya dubbadhe booda ejjennoodhaan fidanii lolla kilaash fannifanneen siin jaa. Kanaaf rakkoo haasa'utti namanu furmaatatti namana. Beekumsi addunyaa kanaatis isaan siin jiru kana. Maal osoo godhuti inni najjeessisu namuma akka kiyyaatti miti ka Oromoo ajjeessisu. Namuma akka kiyyaatti miti nama najjeesse qaanyee miidiyaa gubbaa nama najjeesse. Maal osoo gootus si jeesse. Maal osoo gootus si waraaniyaati. Ati kaa facaatee tokkummaa hin qabdu gamtaan qabu hin qabdu ka tokkummaa qabus si waraaniya. Otoo gamtaa qabaatte waan nuti sitti iyyinu waan hayyoottan sitti iyyu kana silaa fudhatte kanan taatu kana hunda kasi godhe beekumsa hayyootaa fudhachuu ulamaayiidhaa fudhachuu diduu. Kana ka beekumsa tuffachuu wallaalummaan iftuu lookeeti. Hanga kana sirreessinitti ammas